harka fuudhee hordoftoota qophii tanaa jaalatamoo torbaan dabree adaree biyyoorraa kaatanii imala yaadaatiin daandiidhaan gumgumaa garaa bucbuc tahaa lafa diidaa bal'oo raaree fadis bokkoo lafa sadeen fadis irra isa qubachiisuun keenya ni yaadatama. Har'aammoo hawwata fadis daawwachuuf jannaati bakkuma jirtanitti qaamaa qalbiin nu faana tahaa. Gara iddoolee hawwata turizimii aanaa fadis qabu magaalaa Bokkoorraa nuti gara gammoojjii raaree fadisitti imaluudhaaf bakka takkaa jilli garee gaazexeessitoota TV Hararii fi itti gaafatamtoota biiroo aadaa turizimii obbo Maamad Biroo fi akkasumas ogeeyyota waajjira koominikeeshinii aanichaa hooggananiin obbo Ahmad Adam dabalannee warreen nageenya tasgabbeessan keessaa ammoo obbo Usmaan Ahmad Idriisis simannee qabeenya hambaa hangafa aanaan fadis qabdu keessaa kan dura yaamamuuf keessaa lafa daangaa gammoojjii hooyituu gobeelleetiin kan wal daangeessu gara lafa gammoojjii Agudooraatti qajeelle. Magaalaa Bokkoorraa gara kibbaatti amnatti fufneenna daandiin kurkurruu miidhagsiteen gurgufamaa Agudooraa geenye. Ammas bakka imalaaf hawwii keenyaa tan taate lafa seenaa masjida Agudooraa hin geenye itti imalaati jirra. Kallattiin fuula agarsiiftuu imala keenya Agudooraa gara lixaatti yeroo shir jennu gaabbiinuma konkolaataa keenyaa keessaan gaarri guddaan harkaan lafa qabatee ol ka'iinsa isaatiin haala qubata naannawichaa ta'otee gubbaa isaatitti ammoo yeroo mara bonaaf ganna osoo hin je'in urree haguuggatee taa'u gaarri guddaan gaarri mul'ata. Gaabbiinaa teenya keessan daawwachiiftoonni aadaa turizimii aanichaa fi koominikeeshinii aanichaa quba isaaniitiin laatanii haala naannawichaa nu agarsiisaa osoo jiranii bakka yaadaa fi hawwii teenyaa san gihuu akka ni yaadne masjidni Agudooraa halaalarraa lafa ol ka'oo gaaraa irratti ijaaramee mul'atu halaalarraa quban if duratti nu agarsiisan. Gaabbiinaa soorata qalbii cinaa taa'ee biyyaan wal nu barsiisaa kan jiran obbo Ahmad Adam turtii daqiiqaa muraasaatiin booda bakka yaada keenyaa san geenye masjida Agudooraa. Haala teessuma naannawa masjida Agudooraadhaa lafa ol ka'oo gaaraa suutuma qoreetiiniitii fi qajimaatiin gadiin godhaa je'uus qajimaan naqamee waliin godhaas je'uus filaan narraa cabee wallisaan shaggooyyeedhaa fadis raaree bokkootti gaafa jeefaa yaadaan nu yaadachiise. Tanaaf tana jidduutti tulluu lafa gaaraa xumurree masjida Agudooraatti ol baane. Masjidni Agudooraa masjida umrii baree hedduu lakkoofsisee fi eenyuun akka ijaarame wanni beekamu hin jirre san kan nuti seenaa qofaan beeynu har'a nuti kunoo qaamaan abbaa carraa taateeti jirti. Sooranni qalbii dhugaan masjida kanaatis akkana. Haala ijaarama masjida Agudooraa keessaa fi haala isaa dabalatee haala qubata naannawichaa wajjin eega daawwannee amankaaqnee booda garuu wanti tokko nu gaddisiise. Innis masjida Agudooraadhaa kan silaa diigamuu hin qabne diigamee miidhamuu isaati. Kanaa booda hawaasotaa fi ogeeyyota waliin imalaa jirru wajjin yaada wal jijjiiruu eegalle. Masjida kana duraan gandi as qubateeti gandi arma jira. Waa'ee nageenyaatiif naannoo hiriira Somaalee san ibidditti bu'eeti gubatanii asirraa nageenyaaf jecha deeman faca'an. Sanii fi isaan asii faca'uudhaan masjidni kun eegamuu dhabuudhaan duratti eegamee wanni takka rakkoon isaa hundinuu eegamtee wanni silaa asitti fadis walit dhufee waan mari'atee muqaddamni hoggaa dhufee gama roobaa deebinee gizee muqaddamaatiis muqaddama asitti kadhataniiti asirraa bobba'an gizee oomishni galee mawludaatii fi kanaatis bakka dhaqanii jira. Akkasitti wanni kun waan fadis hundi walit qabu jechuu bakki tun. Agdooraan kun gandi immoo Agdooraa hajaa muka as qubate kun asirraa waan bararee fi asirraa ka'ee fi waa'ee nageenyaatiif asii fagaatee fi wanni kun eegumsa dhabuudhaan akkatti halaakame kana ta'e jechuudha. Odoo namni iddoo ta'e jiraatee duratti itti sagadaniiti kunuunsaas godhanii yoo isa rakkoon qabattees waan akkanaa qabatee dhimmuu eegaleedhaan fadis waan barbaachisu kan hundaa'u mukaas dhiyeessee barashaa itti buusee
akka inni kun hin tuqamne godhaa ture. Amma namni biraa baqatee waan fagaatee fi hadiyyotti hafee akkanatti diigamee kana ta'e jechuudha. Diigomsa kun ormi isaatii wajjin wal qabateetis san ta'eetis ni jira. Ormi wajjin wal qabateetis amma namni babbaalageen gariin kan ammaas eegumsa dhabuudhaan diddiiguus kan dhabamu jechuudha. Kunis ni jira jechuudha. Kanaaf eegumsa dhabuu irratti kunuunsa dhabuudha jechuudha. Inni sadii kun nama eegee isa kana kunuunsa dhabuu irratti diddiigamaa jira jechuudha. Kana abbootuma teenyaa godhe amma kana waan amma mul'atu muka kanaa fi waan lafa jige kana kan abbootuma teenyaa godhe kan nutiis beeynu kan nutiis ijoollee ni garra jechuudha. Wanni inni kun itti dhufame kan namni hin tuqin waan qiyaasa kanaa gadii tana akkanuma itti baran malee abaluu godhe hajaamu hin jiru jechuudha. Hirribaatti kaaniiti akkasitti eegana cufanii masgiida godhee laazimtichi asii kaasila asemurunni asii kun akkasitti ka jummaan itti sagadamu godhe jechuudha. Fadis hundi asii dhufee jummaa sagadee gala. Gaafa gandi as jiru san as taa'ee fadis hundi asii sagadeeti jummaa gala jechuudha. Mariin fadis asirraa gaggeeffama. Agdoora kanarraa mariin gaggeeffama. Waan asirra walii galan wanni dura dhaabbatus hin jiru. Kadhaa rabbiittis karaa waan kana dalaganna jedhaniis asirraa mariin ka'a jechuudha. Ammas masjiidni jiru jechuudha Agdoora. Amman jiru Oromiin bittinnaawee yaa'ee bara ammaan tana bara dheengaddaa asin namni manneen mul'atu kun argame malee hin jiru bara hogga duroo waa takka eega isaa fi bosonaa wanti takka hin jiru jechuudha. Nama asirraa waa'ee nagaati bittinnaawe. Amma nagayni wayyaa'uudhaan imma deddeebi'u jira. Namni asitti hogga deebi'e egaa isa kana kunuunfamuu ni danda'a jechuudha. Mootummaanis maddii dhaabbatee wanni kun akka kunuunfamu yoo jee kunuunsuu ni danda'an jaaranii isa deebisanii qopheessuuf jira. Jiraatan naannoo kana hin jiran ammaan tana tokko tokko dhufaa jiran malee naannoo kana hin jiran jechuudha ammaan tanaaf. Miidhamuun isaatis kanarratti hundaa'a. Miidhamuunsaa haala kanarratti hundaa'a jechuudha. Amma kana wajjin wal qabatee jiraatonni Agdooraadhaa duuba masjiida hin qaban jechuudha amma. Masgiida ammaan jiran qaban jechuudha idduma baqatanii bakkuma jira sana irratti fayyadamaa jiran malee amma naannoo kanaaf hin qaban. Amma asirraa facaateeti walumaa qabaachuu dhabuu fi wal dhaga'uu dhabuudhaan diigmanni bonni barbadaan kun bifa sanirraa nukkee jechuudha. Namni maaltu nu qabate jee wal gaafatus hin jiru akkasi bittinnaa'uun taate. Amanni qabanii. Masgiidatti fayyadaman biyyuma gartee duraan asirraa deemanii dhaqan san kunis karaa wayyoo bahee kunis araddaa Agdooraatti ol bahee bifa saniin bittinnaawanii facaan ammaan tana kunoo tokko tokko deebi'u jira. Amma nagayni gaa bu'e jennaan namuu iddoo tana galee jiraachuu kunuunsuu ni danda'a jechuudha. Akka biiroo aadaa turizimii aanaa fattisetti amma masjiidni kun gisee ilaallu jijjigeetis ni jira, hawwata hambaatis hambaa turizimiitis ta'eeti jira. Akkami gara keessaniin kunuunsinii fi wanti taasifamuu qabu maal jettan? Nuti akka waajjira aadaa fi turizimii aanaatti aanaan fadis iddoolee hawwata turizimii kan uumamaa hedduudha qaba. Kan namtolcheetis hedduutu jira jechuudha. Isa san keessa masgiidni Agdoor kun kan namtolchee keessaa isa tokko. Isa kan ammoo kunuunsa silaa barbaachisu san dhabuudhaan jijjigaati jira. Asirratti immoo xiyyeeffannaan kennames laafaa ta'uu isaati kan namatti agarsiisu. Nu ammoo akka mootummaatti amma wanti godhuudhaaf wanti yaadamee jiru isa kana hawaasaa waliin taane kunuunsi isaa akka inni eeggamu. Iddoon turizimii jechuun akka wannittis industirii aara hin qabne jaameeti beekama. Isa kana hawaasni huyyoo eeggate galiillee argamsiisuu danda'a, turistii adda addaa harkisuu danda'a jechuudha. Hawaasa kanarratti immoo hubannoo kenninee hubannoo hawaasaa san uumnee hawaasni akka eeggatu taasisuuf wanti ammatti yaadaa jirru ni jira. Isa kana ammaas tuttuqaarraa akka eeggamu taasisuudhaaf wanti qabanne jira jechuudha. Kanaan dura immoo wanti akkasitti eeggamee wanni ta'e hin jiru kanarraa kan ka'e rakkoo keessa jira jechuudha. Namoonni naannoo kanatti argaman sababni isaa maali beektanii? Kanaan dura namni dur jiraachaa wanni asitti gandi jiraachaa ture ni jira manneen garjalaa kanatti irraa jijjigan san jiraachaa ture. Yeroo san keessatti yeroo mootummaan Somaaleedha. Ziyaad Barree yeroo dargii jechuudha. Biyya kana gara baha kana guututti weeraree ture san
jiraachaati turan. Sababii saniin buqqee kan ka'e gaafa sanis waraana sababa waraanaatiin buqqee kan ka'e waan ta'eef gara wanni itti keessaa bahee jira jechuudha amma bakka adda addaatti buqqaanii jiranii sababii saniin eegumsi isaa kan wanni ta'e kana. Sababoota adda addaatiin isaanis asirraa manca'anii yeroo sanitti diinni adda addaatis jira weerara Somaaleetii wajjin wal qabatee asirraa buqqa'uunis jira. Eegas boodallee bakka eega dargiin dhufes as keessi jiraachuu hin dandeenye. Maaliin yeroo sanitti wanni adda bilisummaa Oromootii fi maalis jedhanii wanti gaafa san hijiran waraanni isaan saniin yeroo san dargiin wambadee sargogabbii maal jeetini jira miti. Isaan sanii wajjin jiraattan jeeti hedduu roorrootti baay'achaa ture jechuudha. Sababii sanirraan asirraa buqqaanii gara gandootaatti ol bahanii jechuudha. Kanaaf gandi kun amma asirra hin jiran. Iddoon kun amma gobe wanni corree keessa kana fakkaata jechuudha. Haalli Agudoor. Manni keenya egaa aadaa qaba beektee akkaataa yeroo rakkatee fi yeroo roobni dhabamee fi akkaataa itti kadhatu qaba. Yeroo mana isaa keessa taa'ee ammas iddoo itti irreeffatanii jira. Muka jalatti iddoolee muka gurguddaa, iddoolee dhagaatii fi iddoolee masgida, iddoolee uummata isaaniitti iddoo waa itti gabbaran san achirra dhufaniiti rabbi isaanii kadhatan waaqa kadhatan jechuudha. Manni amma wanni asirratti nu agarsiisu asitti uutu dhaabbate kun uummanni keenya rabbi isaanii kadhachuudhaaf dhufanii asitti aarsaniiti. Kana aarsanii jechuun kana asitti sooganii aarsanii itti rabbi isaanii kadhatan jechuudha ammaan. Amma umrii bara dheeraa qaba kunummaan. Kunummaan kun yoo ilaalle umrii bara dheeraa jechuudha. Nyaadhamee jira wanni kun itti ilaaltu waan yeroo dheeraa asitti dalagame ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Ajaa'ibeetu nama dinqaa. Amma kun jechuun libaanatummaa isaa irraa jijjiiramee gosa biraa ta'ee jira jechuudha. Halarii jijjiiratee jira jechuudha manni kun. Halluu isaa akka duraanii gadhiisee jira waan yeroo dheeraatu as keessa ture ta'uu isaa agarsiisa. Akka girgiraatti itti fayyadaman ture bakka ta'a. Amma iddoo kanarratti akka walii galaatti qoratamtee iddoolee hawwata turizimiitii bootaan tuni qoratamtee turistummaan isii beekamtee iddoo turizimii keessaa bakka dhokottee jirtudha. Waan dhokotee jiraatan ammoo uummata bal'aa fi turistootatti daandii agarsiisuudhaaf kallattii itti agarsiisuudhaaf jecha TV Hararii Arreesin jidduutti argame iddoolee hawwata turizimii kana daawwachuu irratti kan argamu. Akka maajiitti irratti maal dhaamtamee akka nama tokkotti? Anamma akka nama tokkotti akka nama dhuunfaatti wanni handaamu iddoolee kana hawaasni keenya naannoo kana jiraatan warreen araddaa Agudoora kan jiraate jechuudha. Wantoota hawaasa isaanii irraa dhalootaan itti daddabiraa dhufe kana akka wanni kun as keessaa hin banne kunuunsanii iddoo islaa jige hunda tolchanii akka amma yeroo ammaan tana iddoolee seenaa hawwata turizimii kana wanni masaraa abbaa Jifaar fudhachuu hin dandeenye maal itti yaadamee baay'inni ittiin qabamee wanni kun sophamaa jira jechuudha waan dhaloota irraa dhaloota dabraa tureef jechuudha. Maaliif faayidaa qaba iddoolee hawwata turizimii faayidaa baay'ee qaba. Faayidaa wallaaluu irraa akka caccabaa waan as ga'e kana akka deebianii kunuunfatanii waan kana akkaataa duriitti akka deebianii itti fayyadaman kanaan dhaamaaf jechuudha hawaasa keenyaaf. Iddoo masgida kana wanni beekamu tokko illee jiru jaan ragaana maal hawaasa keenya rakkumatti dhaalaa dhufne malee wanni ragaa qabatan abaluu ijaaree akkamiin ijaarame wanni jaama hin beekamu namni waa'ee kana namni beeku hin jiru jechuudha. Akka yeroo matti lafuma akkatti tol kaanee yaanii wanni ragaan wanni beekamu hin jiru jechuudha. Asirratti namni ragaa qabatamaa waa'ee kana kan beeku hin jiru. Kuma dhaloota tokkuma daddabiraa dhufe jechuudha. Kanneen akka masgida Agudooraa kaasuu dandeenya jechuudha. Masgidni Agudooraadhaa masgida umrii yeroo dheeraa qabu masgida akkanumatti jechuudha namni itti bare jechuudha. Nuti seenaa keenya keessatti ittuma barre manguddoowwan nu dura dabranis hirribumaatti kan jechuudha masgida umrii dheeraa qabu kan of keessatti haammatu ta'uu isaati. Bakki ittiin amma itti argamnu tun araddaa Agudooraadhaa masgida Agudooraa jedhamti. Wanni nuti dhageenye
masgida kana waggaa dura jalqabamu immoo namni akkanumatti itti barree ka jettu hirriba irraatti kaan yoo kan jiru manguddoo irraa kadhaalle kana jechuudha. Abbaa isa jaarre immoo hin beeknu jetti manguddoon ta'e. Nama isa jaarre hin argine akkanumatti hirriba irraa itti kaanii tan jettu oduun dhaalamaati hanga nutti nu geesse jechuudha. Eega nama kaaniiti masgida argan. Masgidni kun yaa'u masgida Agudoor jedhama. Masgida Agudooraa jedhama. Iddoon kunis araddaa Agudooraa keessatti argamaa jechuudha. Masgidni kun umrii dheertuudha qaba. Wanni irraa waggaa dhageenyus umrii isaa kana yoom akka hojjetamee fi kanallee akkanumatti garreedha irra guddaan isaa namni walakkaa isaatii ol namni itti hidhee malee inni kun immoo akkanumatti ijaaramee kan argamedha. Umrii yeroo dheeraa qaba. Akkasumatti kan argamedha. Hawaasa tokko tokko amma guutuuta keenya irraa akka dhageenyutti waggaa kumana caalaa yaanu masgidni kun umriin isaa jechuudha. Tilmaamaan jechuudha. Lakkoofsi waggaa kuma dura akka manguddoon keenya ibsutti waggaa kuma tokko dura jechuudha. Waan yeroo dheeraadhaati waan ammaatii miti. Lakkoofsi waggaa kuma dura akka manguddoon keenya ibsutti waggaa kuma tokko dura jechuudha. Waan yeroo dheeraadhaati waan ammaatii miti. Libboonni jechuudha. Sanii ala naannoo masgiidaa wajjinis wal qabatee masgiidni sun masgiida baroota dheeraa lakkoofsiseedha. Masgiida waggaa jennu masgiidni baay'eetu jira. Masgiidni sun ammoo masgiida seenaati. Seenaa kan nama jechisiisu bara kuma tokko ol bara kumaan lakkaawama jechuudha masgiidni sun. Naannoo sanitti abbaan ijaaree illee hin beekamu. Tulluu masgiidaa lafa ol ka'iinsa irratti ijaaramee jira. Masgiida sana immoo naannoo isaatis qabriileen adda addaa, qubbiileen adda addaa kan hawaasni keenya ittiin aadaa isaallee ittiin wanta jiru ittiin rabbi itti kadhatu. Qubbii ijoollee jedhamee jira, qubbii jabbii jedhamee jira, qubbii manguddoo jedhamee jira. Yeroo itti qubbii roobaa jedhamee jira. Yeroo itti roobni xiqqaate dhaqanii uummanni keenya ittiin rabbi kadhatee roobas yeroo sanitti rabbiin kennuuf. Kanaan dura ammoo gaafa ijoollummaa keenya kan itti ibbarre biyyi kun waggaa rooba dhabee bakka kana dhufee rooba kadhataa jechuudha. Akka aadaatitti bika kana dhufeeti sangaa asitti qalee foon nyaatee asitti roobaas asitti kadhataa asitti waaqeffataa turaa jechuudha. Uummanni naannoo kanaa jechuudha. Faatisoonni jedhama kun jechuudha. Kan ijoollummaa keenya nuti itti ibbarre kana jechuudha. As dhufanii akkas jechaatti deeman jechuudha. Hoolee immoo faana roobaa jechaatti irraa galan jechuudha asirraa. Iddoon amma jirru kun amma iddoo gandi sila Agudoor jedhamu sun qubsumaaf dur jiraatanidha jechuudha amma. Isaan sun amma yeroo duras qubatan san lafti malaallee garuu kan amma qonna akka wannaatti ta'e kunillee qonnaas hin jiru dur. Isaan jireenya akkanuma qubatanii jiraatanii fadis garuu kadhaadhaaf gaafa rakkate wayi rakkoon nageenyaa ta'uu danda'a. Wayi weerarri adda addaa wayi balaan yookaan dhukkuboonni adda addaa seenuu danda'a. Kan horii haa ta'u kan namaa haa ta'u fadis dhufeeti ni kadhata. Isaan kana warra Agudoor kana dhufanii kadhatan. Isaan kun ammoo kanumaaf ta'an malee warra ammaas dachii qotuu miti. Amma immoo tura keessa deemsa keessa baay'inni uummataatis dabalaa gaafa dhufu jireenya wanni yoggaa ta'u lafa kana amma kana mancaasanii wanni godhan jechuudha. Kanaaf iddoon kun amma qabroota. Gandeen ammoo dur amma qobsuma isaanii irraa manneen hafan isaan laallee garuu kana amma. Qabrii fi qubbiileen ammas takka takka tan dhufanii duratti yoo beeyladaan amma jabbiilee yookaan dhuminsa baay'iftu taate bakka jabbiileetti yoonni godhan yoo re'ee dhukkubni re'ee kan seenu taatu bakka itti re'ee dhaqaniitti qalaniitti kadhatan jira. Yoo kan nama taatu taate bakka dhaqanii immoo rakkoo namaa yookaan taatu namaas kan itti kadhatan jira jechuudha. Kanaaf karaa akkasiitiin kan uummanni keenya duratti immoo aadaa isaa ittiin kadhaadhaanis gaafa akkanatti wayi teekinooloojii wanti adda addaan baay'atiin kana kadhaadhaan rabbii isaa kadhatee iddootti itti milkaa'u kana jechuudha. Kadhaadhaan jechuudha. Kanaaf amma immoo isa kana akkanatti karaa dhabuudhaan maal ta'uudhaan kan yeroo ijoolleen itti shafaa taatellee duuti ijoollee baay'attellee ittiin dhaqanii rabbi kadhatan kan yeroo itti jabbiin dhumtulleen uummanni keenya jabbii horiirraan ka'u uummanni keenya dinagdeen keenyaas horiidha waan ta'eef namni horii hin qabne namaa miti jee horii sanillee idduutti rabbi kadhatanii horiilleen akka jabbiin isaa guddattuuf yoo manguddoon du'es yoo namni beekamoon du'anis iddoo itti dhaqaniitu jira jechuudha. Dubartoota ta'uu hunda dubartiiti.
ونك خيسا قبض بافهم تسيرو دائما توصي دائما بعد تلا دبرتوتا ورماتا قل نقول برتي تيجو مالي ada ilmu warna tahu sih agar sisa ilmu itu anu orte garu hanu magarsa ini kan berarti ini kan lengo daiman agar sisa ada Kot. isin tu ni galallu yoga hayyota yokamu warren onni jennu dhiira qofaa miti dubartoonni jira jechuudha. Isin kun amma kophaa wanni taateef amma dubartoota keessa isaan takka akka taate agarsiisa jechuudha. Adda durummaadhaan yeroo san keessatti warreen san keessa isinis takka akka taate nama agarsiisa jechuudha. Dubartoonnis akka as keessa wanni qabani namatti agarsiisa. Inni kun ammoo kan amma laallee garuu kun libaana ta'e jechuudha. Akkuma gabrittii fi gabricha inni jennu sanitti kadhannaa uummanni keenya inni iju sanitti hanga ammallee baqa warreen dhufee asitti wanni godhu ni jira jechuudha amma. Warri dhufee asitti ziyaaraa isaa geggeessu kan kadhannaa isaa rabbiin naaf haa ta'u jee wanni iju ni jira jechuudha. San agarsiisaa jechuudha amma inni kun. Libaanata asitti aarsanii deeman. Irra naqanii rabbi hajaa naa ta'u jeeti deema baqa rabbuma kadhata. Yaa'u dhufee immoo bakka san waggaa dhufee wanni iju kadhannaa san agarsiisa jechuudha. Hajaa qabu san ibsachuudhaaf san agarsiisa. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamutti gaa kunoo daawwii teenya tan soorata qalbiitiin iddoon tun iddoo kadhannaa akkuma beekamutti hawaasonni muslimaa yeroo du'aa godhatan yeroo rabbi kadhatan ergaa isaanii gara samitti ol ergatan libaanata irratti darbatanii du'aa godhachuun isaanii waan beekamu san ammoo iddoo tanagaa iddoo kadhannaa taachaa isiitiif bakka itti dhufanii itti ziyaaran taatanii bakka du'aa itti godhanii fi biraa deeman taachaa kan agarsiisu ammallee qaamonni dhufanii du'aa godhanii fi biraa deeman ni jira. Kana ammoo ibidda kasala yookaan yeroo dhiyootti shidame kan libaananii irratti bu'ee jiru daawwachaati jira. Kuni ammoo gaa waan hawwata turizimiitiif adda durummaadhaan eegamuu qaban jenneeti nuti gamanaan goolobuuf jenna. Gara iddoo biraatti imallaa ammaas turtiin ta'isan nu wajjin haa ta'u. Iddoo kana akkuma laallee garuu kanatti qabriin kun qabrii namoota bebbeekamoo ta'an kan namoota yeroo sanii gartee hayyoota ta'an duree yookaan uummata yeroo sanii gartee imaama warra ta'an saniitu bakka takkatti walitti qabanii awwaalanii jechuudha. Isaan saniif asirratti mana ijaaranii akka qubbii godhanii kaayan. Mallattoo reefu achitti garre sun ammoo isaan kun namoonni amma as jiru kun namoota imaama ta'uu isaanii kan garsiifte jechuudha mallattoon achi sun. Asitti ol garsiisee jira jechuudha imaama ta'uusaa bakka imaamni ittiin salaatu isa san mallattoo irra godheeti jechuudha wanni kana kan ol garsiise. Kanaaf isa san nama agarsiisa jechuudha bakka kun. Waggaa akkatti qabruma isaaniirraa waggaa laallu ammas namoonni yeroo sanii ammas gurguddina isaanii ammas miizaanni isaanii qibbu amma wanni keenyaatti wajji kan waliin genne ta'uu isaati. Dhedheeroodhaas gurguddaa ta'uu isaaniiti jechuudha kan nama agarsiisu. Kana wanti hubannu jechuudha. Hedduudha sanuu. Kana fakkaata. Hedduudha nama tuulaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya iddooleen hawwata turizimiidha kanneen aanaan fadis qabu baay'een isaanii himamee hin dhumu. Hunduma isaaniitu tokko lama jechaa gaa nuti qophii teenya tan soorata qalbiitiin waan ijaan agarree waan ijalleensi kaameeraa keenyaatiin agarree isin bira ni geessifna. Iddooleen hawwata turizimiidha kun kunuunfamuudhaaf wantoonni dhufanii akka daawwataniif haala mijeessan keessaa hangafni adda durummaadhaan kakaafamu daandiidha. Daandii qabaachuu dhabuun isiidha ammoo rakkoo mudachaa jiran keessaa tokko waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu gamanumaan itti hayaaduun dhaamsa qophii sagantaa soorata qalbiiti. Hanga maayyitti ammas waan agarree isin daawwacheef turtii gaarii isiniif hawwina. Hambaa mukkeen gaafasi. Naannolee kana mukkeen akkana duraan baay'inaan jiraachuu isaa agarsiisa. Iddoon akka caakkaa iddoo bosonaa taatee agarsiisa jechuudha. Agdooriyaa walii leenca dannii taa'uu dhaabuu jennaan dhaabbatee laayini guutuu yaa'u. Kanaaf goggaan itti achi ka'ee galaan deemee miti. Gaafa garuu iddoo kanarra dhufanii namni warreettan akkasitti bishaan irra dhaabbatan sun kallattii kanaan dhufee zikirii kanarra ka'ee agdooriyaa walii leenca dannii taa'uu dhaabuu jennaan dhaabbatee laayini guutuu yaa'u jennaan abbaan murii dhaaman.
awwa amma dhufte hono dubbiin yee tanaan eegalchiisee buruun guutuu wal jalaa qabee asitti iddoo kanatti haala saniin shubbifamee itti oolamee bosona turte Kan gaafa sammuu hafte raafee kan asitti dulloomanii umurii bara dheeraa lakkoofsan ni jiran kun. ni jiranee kun kana faadha kunis eegalumaa namaa fi haaluma garaagaraatiin dulloomu hojii wannatee malee mukkeen hedduu jira iddoon kun bosona caakkaa ture dura garuu haala ammaan tanaa kana gaajirama bosonaa kanaan rakkoon kun irra ga'e malee haftee gaafa siirraa warreettan hafee kana silaa mukkeen hundinuu haaluma kanaanii amma kun wajjalaatti xiqqoo malee dhabamee jira garuu kanaaf duraanillee iddoo tana zaman kana waggoota torbaa fi kana gidduutti kunuunfamee ture dhorkamee jire mukni as seenuu dandeessuma garuu amata sadii sababa hongeetiin eegalchiisee cirama bosonaatiif uummanni saffisaan itti deebi'e haala gaariidhaan dhabamsiisee ture kun amma dhabamuu isaa mukni waggaa sadii qofa duraan kun sababa uummata qabeenya uumamaa warra jiru kana addaa teenya jiru kanaan namoonni as seenee waggaa shanii muka tokko jire jechuudha kaameef hawaasni sodaadhaa asinsee garuu ammaan tan ammoo asirra kaasee ilaan qaqqobeellee wanni kun ciramee jira deebi'eellee haala babal'ifannaa lafaatiin duraan lalgaarreetan kana gamanan fuutuun isaanii gaara kanamatti diigamanaatiin hundinuu duraan caakkaadha ture garuu amma jimaa dhabamu kan ciraman gaarri kun hundinuu wannatee jira. Zimii aanaa fadis qabu keessa naannoo agudooraa kana daawwachaa jirra. Arramoo sulula citee laga daka bu'ee jiru tokko gubbaa taa'aa jirra. Mee waa'ee hallayyaa tanaa nutti himi maal beektan? Waa'ee hallayyaa tanaa akkuma manguddoo teenya irraa dhageenyetti hallayyaan tuni aanaa fadis araddaa agudooraa keessatti argamti. Hunquuftuu haraa jaaniin. Hunquuftuu haraa jaaniin naannoo bishaan haraa odaa jalaa jedhansanii fi bakka sila masgida gaaraa kana jidduudha bakki isiin turitti argamtu. As lamaan jidduutti argamti. Eenyu akka tolchee fi seenaan tun bakka maaliin akka as geessee fi lafta tana hanga isiin taatee fi maalirraa akka dhufte namni hanga ammaatti seenaa beeku hin jiru. Uumamumaan jirti malee. Maaliif akka itti fayyadamaa turan amma akka keenyaatti yoo xiinxallee ilaalle namni kun as keessa duratti dhiiroo gaafa lola wayii namni as keessa galaani ture waan jettu fa'aa shakkina malee akkasitti wanni gaffageenyaan bakki tun beekamte jirtu wanni tun waan istoora fakkaatti mana guddaa bal'aadha as keessa. Keessi bal'aadha. Dukkanti waan biraati asiin ammoo qiduma afaan barmeelaa tokko malee bal'ina biraan qabu. Kanaaf manguddoo irraa akkanumatti itti barre malee waan kana hanga taateen beeknu garuu uumama inni dinqisiifanna nuti. Uumamumatti. Uumama. Garuu namtolcha fakkaata as gubbaa dhagaan akkaataatti taa'ee afaan banee taa'utti. Hedduu nama dinqisiisa. Nama dinqisiisa waan bareedaadha. Kun qoratamuu qaba. Qoratamuu qaba. Mee ogeessuma maal nutti hima waa'ee hallayyaa tanaa laachise? Waan akka namtolcheen qoramee wal qixxaatee taa'uu fakkaata. Garuu akka dhageenyutti wanti kun waan uumamaatiin wayita ilaallee garuu waan uumamaati. Afaan isaa kun waan namtolchee fakkaatu malee inni waan uumamaati. Garuu akkaataa namaas keessa jiraataa ture immoo maal itti fayyadamaa jiran kan garaadha. Qorannaadhaan itti deemne jechuun akka waajjira kan jetti. Hanga ammaatti wanni kanarra dalagame hin jirtu jechuudha. Hin jiru hanga ammaa. Hallayyaa haraa uma jaama. Hallayyaa haraa jaama. Eessatti akka dhaabbatuu fi hin beekamu. Meeshaa siitii fi eessatti akka dhaabbatu hin beekamu. Bal'ina siitii fi gadi fageenyisiis hin beekamu jechuudha. Ajaa'ib. Usmaan ati dhalataa ganda kanaati. Akkamii waa'ee kanaa laalchisee ammaan dura beeyladaan itti qaartee fi waan kanaaf ijoollee itti qaartee fi waan dhageesse qabda. Hanga ammaatti agudoora ogummaa jaanuu wannummaa namtuun asirratti hin dalagamtu. Kanuma gandiinis duratti as ture takkaa wanni bakka kanatti dabartee lubbuun isaanii as keessa baate takka illee ni jirtu. Amma bineensa tokko arbii asitti du'ee beeyladaa san dura lafee isaas namni nyaata beeyladaa loon nyaatan jaanii as keessa lafee san guuranii amma lafeen sun daka gatiitii kun noota mul'achaa jirtu sun isa malee hanga ammaatti namni lubbuun as wanni lubbuu qabaa takka illee as keessa buuteen jirtu. Hedduu waan nama dinqisiisaa ta'e. Kabajamtoota daawwattoota keenya naannawaa kanatti wantoonni ija hawwata turizimiitiif ta'an hedduu kan nama dinqisiisan ni jiran. Akka biiroo aadaa turizimii aanaa fadisiittisa waa'ee hallayyaa kanaa laalchisee hanga ammaatti qorannaan irra gaggeeffamee hin jiru. Garuu hallayyaan kun imalmaanaarra eessatti akka dhaabbatu eenyu akka tolche yoom akka tolfame wanni jaamaan hin beekamu. Hallayyaan keessi manni kun qaawaa haa qabaatu banaa haa ta'u gubbaan keessi isaa manni bal'aadha. Kanarraa kan ka'e ammoo ijoolleen guyyaarraan guyyatti dhagaatti darbanii ga'a. Hallayyaa sanis bakka itti dhaabbatu sanarraa jijjiiramni hangi tokko dhagaan mul'isee ni jira. Haa ta'u garuu namni as gubbaa dhaabbataan sodaachaa isin dubbachaa jira. Imalmaanaarra dukkantii waan biraatti yoon as keessa gaqqaara qilleensi asirra bubbisu ammoo akka waan itti na darbu waan fakkaatuuf jecha sodaanii isinitti himaa jira. Qaamni dhimmi kun ilaallatu iddoolee hawwata turizimii akkanaa kana maaliif akka tolfame yoom akka tolfame
eenyuun tolfame maaliif faayidaa waan jiru waan oolu waan jiru hundaa'u qoratee akka irra gahee hawaasa bal'aadhaaf odeeffannoo laatu gamanumaan nuti dhaamsa sagantaa keenyaatti jenna. Bakkatiin ammatti argamnu tunna lafa seenaadhaa, lafa hawwisoo, lafa shubbisaa, lafa shaggooyyee fi lafa dhiichisaa fi hurrubsooti kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma beekamutti lafa tana fadis raaree mulluu hadiida loosanii gaafa ijoollee mallaa dhadhoosanii ja'aniiti waa baay'ee jechaa turan. Gaazexeessaa fi barreessaan beekamaan Oromoodhaa Jaafar Aliiti dubbii tana kan dubbate. Sababni isaatiis waa'ee fadisii fi waa'ee iddoo lafa shubbisaa fi lafa shaggooyyee taachaasii aadaan bakka irraa mul'iftu taachaasii mul'isuuf aanaalee godinni Harargee ba'aa qabu keessaa lafa handhuura Oromoo tan taatee fi aanaa fadisitti argamta. Kan si ajaa'ibsiisu aanaan fadis kun iddoolee hawwata turizimiitiin beekama. Iddoolee hawwata turizimii kanneen daangaa irratti argamanii fi akkasumas ammoo rakkoo daandiitiin wal qabatee hin beekamin hedduudhaatu jira. Arraan tana ammoo qophii sagantaa soroota qalbiitiin iddoolee hawwata turizimii aanaan fadisan qabu tokkoon isaatiin isin bira ni geessifna. Arraan tana ammoo wanti adda godha qophii soroota qalbiidha. Lafa hawwata turizimiitiin alatti lafti irratti argamtu lafa shaggooyyee shubbisaa fi dhiichisa hurrubsoo fi ragadaa jeetiin hin jira. Akka godina Harargee baate lafti aartiidhaan badhaate lafa gaara mul'ataatii fi lafa fadisi. Arraan tana ammoo lafti gaara mul'ataa duyda duuba keenya kanaan ollaa walii taaneeti jiran. Nutis asii gaara mul'ataa kanneen bakka iyyuu hin dhokanne yeroo mara gubbaa isaatirraa cabbii fi duumessa uffatee taa'u kanaas isin achi daawwachiisaati. Waa'ee hawwata turizimii aanaan fadis qabu masjiidota umrii bara dheeraa lakkoofsisan akkasumas ammoo goddeen goda wanjiitis laanuun keenya waan hin hafne hanga yeroo nuuf hayyamametti waan aanaan fadis qabu hawwata turizimii siidhaa tokkoon isin bira ni geessifna. Hanga maajitti nu faana tahan afeerraan tan soorata qalbiiti. Yeroo ammaan kanatti bineensa bosonaa gaara kana keessa akka argamanitti dubbatama. Mee waa'ee arbaa nutti himi? Iddoon kun akkuma isiniin jeessan bosona ciisicha arbaati. Arbii ganna gaafa roobni wanni itti jee gadi gara wannaatti gara gobeelleetti gadi gala. Gaafa immoo bonni jabaatee wanni jee achi keessa jiraachuu ol baheeti as jala bakki inni ciciisu. Iddoo ciisicha arbaati jechuudha. Amma seenuudhaaf dhiyaatee jira amma ni dhufa jechuudha. Amma oomishni hoggaa eegalee ol seenuudhaaf amma dhiyaatee jira. Inni kun amma udaan isaati jechuudha. Udaan arbaati. Kan laallee garuu kun faltii arbaati jechuudha. Kanaaf iddoon kun ciisa arbaati. Sanii wajjin illee bakka turizima hawwata turizimiidha guddaadha jechuudha silaa. Akka carraa ta'ee har'a qofa dhufanii nu jechaa jiran jiraattonni ganda kana tokko. Malee ni jiraata jechuudha. Ni jiraata. Amma yeroo muraasaa booda
torbee takkaa booda amma garanatti dhufuudhaaf amma xiqqoo hafeef jechuudha amma gobeellee keessa akka jirutti odeeffannoon himamu booda immoo ol bahee bakki inni itti ciisu mukkeen guddaa gara olii kana jira ni laalla isaas deeynee laalla isa san jala jechuudha bakki immaan tana gaafa aduun itti owwitee jabaatte bakki inni jala boqatu isa kana iddoon kun haraa gudooraa jaama walumaa galattu maqaan isaa haraa gudooraatiin beekamti hara san wanni irraa maqaan moggeefis bishaantu jira bishaan bakka kana keessatti jira jechuudha amma dhaabame yoo ta'e malee bishaan irraa haraa gudooraa jaamuun jira jechuudha san dhuguudhaafis ni dhufaa jechuudha kana fakkaata mee ol deemneeti iddoo ciisicha arbaa sanis ol deemnee waliin kan laallu ta'a jechuudha kana kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamutti iddoolee hawwata turizimiidha kan aanaan fadis qabu san keessa masjida Abudooraa yookaan masjida Agudooraadha kanneen tulluurratti argamu san masjida umrii bara dheeraa lakkoofsisee yooma akka ijaarame hin beekamne masjida san daawwanneeti kan ammas deemaa jirru lafti ammatti argamnu kun lafa Agudooraa saniin moggaafamtee yaamamtu ta'uusa hawwata turizimiitii fi naannolee awwaalchaa taachaa isiiti bakka ittiin tokko beekamtu san qofaa miti naannawa kanatti arbinis ni jiraata jaama arbi naannawa kanatti iddoolee hawwata turizimii taachaa isiidha wantoota garagaraatu gaa kan mul'atu gaara gobeelleetitti akka jiraatudha odeeffannoo wanni dubbatama gaara gobeelleetirraa yeroo muraasaatu hafeef naannawa kanatti ol bee kan ciisuu jaama iddoon qubsuma yookaan ammoo haara galfii arbaateessa mukkeen naannawa kana jiru jala akka ta'an ogeeyyoonni biiroo aadaa turizimii irraa nu daawwachiisuudhaaf iddoolee hawwata turizimii arran wajjin dhamaa jiran nutti himuu danda'anetti jiran arra ol baanetti iddoo sanis daawwanna hanga maayyitti nu faana ta'an afeerraan tan soorata qalbiiti. Bakkatti tana haraa Agudooraa jedhani. Bakkatti tana haraa Agudooraa jedhaniini harti kuni gaafa ol amma bishaan lafa gad deebi'an malee gaafa ol bahee jiru san manguddoon teenya mastii harangeessanii jetti. Mastii ni waraabanii jetti. Ni dubbisan malee numa hammaaran malee hara mastii ni waraabanii jetti manguddoon teenya. Mastiin asiin seente ammas hara maayaatiin baatii nuti itti manguddoon gaafasan. Akkam jechuudha. An beeni akkasan akka waan isuma kana jalaa lafti hin jirree nuuf fakkeessan jechuu yeroo sanii. Jechuudha bishaan kana jala akka lafti waan hin jirree lafti gartee si qabdu waan hin jirree bishaan kun bishaan hara maayaa akka waan walii qaawaniitti nutti himan jechuu gaafasanii qabalduuf. Lafa kana mukkeen kanarraa mukni kana fakkaatus kan ollaa kanaatirraa mancaan ni jirani beeki. Ushaasha irra buusaniiti bishaan kana dhooysan. Namni osoo deemaa dhufu boshororraan deema osoo jiru bishaan lixuunis ni mala jechuu gaafa san keessatti jechuu yoo boshorra kana harkaan irraa akka gamaa gamanatti akka dhooytee bishaan mul'iftee malee jechuu barbaade baalli asirra bu'u bishaan awwaalee jechuu baalli mukarraa bu'u jechuu amma mukni qubaan lakkaawamu kun gaafa san qubaan hin lakkaawamu jechuu gaaddisa deema namni jechuu kana cufaate gaaddisuma jala deema namni jechuu gaafa san keessatti lafti kun kabajaa guddaa qaba jechuu Samboodarra osoo deemnu mas arbi dhufee bikka kana dhaale mas arbi dhufee bikka kana qabatee warri hawwitti turistiidhaatiif kana daawwiidhaaf as jalatti dhufee arbaas daawwachaadha turan jechuun mas. Arbi ammallee ni dhufa. Inni dhufee ni ittifna malee ni dhufa ifirraa ittifna malee ni dhufa jechuudha. Iddoo boqonnaa isaati bakka iddoon kun iddoo boqonnaa isaa waan ta'eef gaaddisa inni aduu kana halkan deemee konkolaataa daabule. Guyyaa gaaddisa bareedaa waan barbaaduuf jecha as jalatti boqota jechuudha guyyaa aduurra. Kanaaf asitti daawwatamaa jechuudha. Asitti boqota. Asi boqota. Haara galfata. Haara galfata asitti. Amma wanni sanni jiraatee dhufee ni daawwata ni boqota. Ni boqotee. Ni boqotaa ammoo irraa ittifna amma nuu ittisu jira. Sodaarraa qabda. Sodaarraa qabna naannoo kanarratti nuti miidhaan nurra geessa yoo waan jennee sodaannuu fi irraa ittifna jechuudha. Oomisha irratti miidhaan nurraa fide inni irraa ittifna nutis kan ittifnuuf kan. Dubbiin akkasii. Hedduu goota ajaa'ibaati iddoo ajaa'ibaati. Iddoo ajaa'ibaati jechuudha. Iddoon kun tokko wanni guddaa maqaan irraa moggaafame hara Agudooraa kan irraa jaamu iddoon kun hara jechuudha. Teessumti siituu amma akka harootti teessi jechuudha. Isa sanirra bishaantu as jala jira ammas. Bishaan san hara jechuudha. Warreen yeroo san as jiraatan sun yeroo saniif asirraa kan isaan waraabbatanii dhugaatiidhaa fi wantoota adda addaatiifis kan itti fayyadaman isa kana jechuudha. Mukkeen amma laallee garuu gurguddaan kun haftee muka saniiti. As jala seenuu hin dandeessu bosonaaf kanaan dura jechuudha waggoota 5 fi 6 dura bosona ajaa'ibaa ture. Amma immoo gubaniiti kana hunda kana kanatti kanarra gurguddaa hundaati kana gubamee wanni ta'e dhabamsiisan malee bosona jechuudha lafti kun. Kanaaf iddoon kun maqaan isiitis hara Agudooraa jedhamti.
dur manguddoon hoggaa ibsitu immoo harti agudoorii fi harti maayaa walitti baate waan ijoollee ni qabanii bishaan qaba jechuudha. Odaa kana jala bishaantu jira. Dhiyeenyatti immoo egaa bineensi bosonaalleen arbinis amma bakka jala ciisu dhabee maxxalaa as godhatee jira. Iddoo haara galfii godhatee jiras. Haara galfiidha jechuudha. Haara galfii bineensa bosonaa sanii jechuudha kun. As dhufee amma bona bakki reefummaan tana dhufee asitti boqotee jennu sanis asi bakki ciisni isaa. Amma guyyoota muraasaa booda yookaan hojii muraasaa booda dhufeeti kana jala gala jechuudha. As boqota. Gaara gobeelleetii fi kana kafi gadii saniin dadhabeeti jiraachuu dadhabee bakka inni jalatti caayaa mataa jala qabatu dhabeeti kana jala dhufee kana jalatti mataa qabataa jechuudha. Kanaaf kun immoo iddoon kun amma eegumsa barbaada silaa kunuunsuudha barbaada jechuudha. Muyni kun mataan isaatu turizimii tokko kun ifaafuu mataan isaatu qabeenya tokko hawaasa eegumsa barbaada jechuudha. Kana. Bina kana. Meeqa kufuu qabdanii? Yaa'u kana gaa hawaasummaa wajjin taanee nus hawaasa hubannoo isaaniitis cimsaa wanti kun qabeenya waan ta'eef qabeenya uumamaati. Isa kana eeggachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Nus gama keenyaa waan godhuu dandeenyu yaa'u ni goona jenneeti abdanna. Iddoo arbaatii wajjinis wal qabatee iddoo arbilleen ni beekama jechuudha aanaa keenya keessatti. Ganna yoo garas erer ture bona gara gobeelleetti as naannawee asuma araddaa aanaa keenyaa keessatti arboonni silaa akka Afrikaattis yookaan akka addunyaattis beekaman kan hawwata turizimiitiifis carraa hojiilee dargaggootaaf uumuu danda'an jira. Ni dhufa arbi ni dhufa baranaa uumma torbee lama caalu dhufeeti asii dhufeeti fedhuma isaatiin ammaas kutee gara sulula baabbilee irraa dhufe erga dhufe halkan takka bichaa bulee halkan takka as bulee halkan takka gama maabaruu markuullee kanaan bulee bakka kutee haaluma qilleensa asii kun ta'uu fi dhabee iddoon inni duraan jiraatuu fi mukkeen inni silaa duraan sooratu waan dhabameef gama uummataatti ol beesu manni waan firaa deebisuuf midhaaniif jecha ittisuuf asirraa bakka fedhii dhabuu isaaniif maan kutee kan nama takka waan godhin. Iddoon kun akkuma isiniin jeessan bosona ciisicha arbaati. Arbii ganna gaafa roobni wanni itti jee gadi gara wannaatti gara gobeelleetti gadi gala. Gaafa immoo bonni jabaatee wanni jee achi keessa jiraachuu ol baheeti as jala bakki inni ciciisu. Iddoo ciisicha arbaati jechuudha. Amma seenuudhaaf dhiyaatee jira amma ni dhufa jechuudha. Amma oomishni hoggaa eegalee ol seenuudhaaf amma dhiyaatee jira. Inni kun amma udaan isaati jechuudha. Udaan arbaati. Kan laallee garuu kun faltii arbaati jechuudha. Kanaaf iddoon kun ciisa arbaati. Sanii wajjin illee bakka turizima hawwata turizimiidha guddaadha jechuudha silaa. Akka carraa ta'ee har'a qofa dhufanii nu jechaa jiran jiraattonni ganda kana tokko malee ni jiraata jechuudha. Ni jiraata. Amma yeroo muraasaa booda torbee takkaa booda amma garanatti dhufuudhaaf amma xiqqoo hafeef jechuudha. Amma gobeellee keessa akka jirutti odeeffannoon himamu. Booda immoo ol bahee bakki inni itti ciisu mukkeen guddaa gararratti. Amma akka mataa jettu waan daleen qaba sirriitti. Maaliif gadaan Oromoos shani, harti Oromoos shani, odaan Oromootis shani. Amma haalli odaan kun itti mirga yoo ilaalu goda odaan Oromoo shan waan ta'eef akkasiin mirgee jira jechuudha. Nana bakka eegaa Saaka lama sadii asirratti qaama namaatiin gubamee jira 4 5 kanaa wajjin shani kaan achi gubamee jira. Akka nama kaartoogiraafara tokkotti yoo ta'u akka maappii yoo kaafte wanni kun akka kaartaa Oromiyaatu agarsiisa meela iddoon kun iddoo raajiidha. Kaartaa Oromiyaa agarsiisa yoo amma kaaftee dizaayinii waan kana yoo kaafte kaartaa Oromiyaatiin wal fakkaata jechuudha. Kaartaa Oromiyaa fakkaatee nu godha. Waan ajaa'ibaati itti nama godha. Kanarraa gaje. Kanarraa gaje qaba. Osoo hin deemuun na keessatti dhufe jechuudha. Imeejiin isaa. Shiraayyee. Fayyaanaa ta'e. Ayyee galatoo. Iddoo hawwata turizimii addaa taateeti gaaddisa qilleensa qulqulluu hawwatuudhaan qilleensa qulqulluu asitti hawwachiisiisa. Kanaan wal qabatee ammoo wanni si ajaa'ibsiisa arbi bineensi bosonaa arbi Keeniyaarraa yeroodhaaf ooluu ol deeffatu lafa gammoojjiilee kallattii kanaan jiran hunda keessa dheedee isaa lafa dheedee isaa qaxxaamuree gaara gobeellee keessa qaxxaamuree yeroo naannawaa kana ga'u iddoo haara galfeetiif odaa shanan asitti mul'atu kana jalatti haara galfata. Kana ammoo jiraattonni naannawaa Agudooraadhaa dhugaa jirtu nutti manitti jiran. Har'aaf garuu qophiin keenya asirratti raawwachuuf ja'a. Warra torbaanii nu haa jiru horaa bulaa.
kana manu kirkirsaa sootatti nu sossobaan ofidde sanitti nu sossobaan nu galchisiin janna. Maa isiniin galchaa kan karaan kun karaa itti qopheessan bada. Bada waan ta'eef jecha karaa biroo laallannee karaa birootiin yaada. Kallattii biraa jijjiiranii deemna. Odeeffannoo mirkaneeffattee jirta. Ayyee amna gaarii. Ayyee. Ayyee.